Sangayo ini na tu panamena tu kuna tu patu ada maafi negara nama kuna ni sirena na jahana gaya jirat chunin fera maafi usana tu patu maafi nama kuna. خلاص. Angka mudra sirin takana nama kuna lagi isani. لقي إني أنا عم مثلا تقريو سنولا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كانوا مال نبي نام. Terus juga jerawan mana aja. أنا ورقاته يا دوكا. Tulang pejanda kena nama negara tu dia tak. لينا ليلو دي هما قالوا أكي أتي خيسة تبتي قارين ترى أكي أتي مرتي خيسة جتوس قاري بتي أكادا ندنامو قدوا تبتس داوتونس نموني باينس أرقا ترى وان باي قاري بتي وان سرّا بريدو بتي وان سرّا فوكوتا دمانتي محمد اللي أرقتي جدا أكنيتي باي آري سرّا كم ونندرو مالي تلاقاتيت وما أتي هجتيدو أسكره قلي سنيات هاي جل بقول ما أتي نما قلتيدو سيقطمي تاي سيقط جراجو ونندرو فرقاي كتابيته ونندرو أبان فريو همتو إني نما في عدسان همتو سن اسمه ديبت ماله أبدا تنامني يوم يروسني في غاري خيسة دورله نمو درت ماله أبدو نساتني ديبتيف خنافو أما كاتا خيسة جرتو سني في وايادو جرتو خان الرادي بيتي غارا وان غاري يادتي وسو ديبتي أكم جتا أما ديسي بابا كله أما ديسي تنجروا تكله نفرتان واسنجو مالفي المون ديس خبا جرتي محمد's rakkoon qabu nutu gartee akkaataa hundaa wajjin sirreessa waan hundaa quba qabda jalqabaa hanga dhumatti si wajjin deemee jira ani dhugumatti isinii jee waa baay'ee dadhabee jira kanaafuu ammaan tana irra guddaan amma maamman rakkoon qabu ati yoo gartee waan gaarii yaadu yookaan gartee gaarii namaa taate gartee Muhammad tamam gartee suutumatti isa wanni gochuu dandeessa. Isa amma nu caalaanuma atiitu osoo masjitumeewu osoo maaree gartee sitti fiigee gartee siitu itti maramtee jaarsa feete waan ta'eef araarfachuu qaba tureewu. Inni amma namni fidee isin jidduu taa'ee ol ta'aa sun taatuuf nu agarte. Inni gujee namni walitti inni sirraa haasaa fedha. deebi'ee gana ammas ganamuusa yookaan galgaluusa ulee laannatu maabara. Sirraa fedha laa. Haasaa feesaa barbaada waan ta'eef. Ta namni fidee walta raasuu ani fedhunni sirraa waan haasaa barbaaduufi osotti haasoo itti silaa irra natti tola. Yaa maammakiyyaa ni beekta gaa waan namni wal jaalu tokko namni duraa wal jaalu tokko waa waliin jiru ni beekta waan ta'eef. Dubbatteeni akkasitti waan akkasii sana dhiirti tuni jechumaan garaa namaa laatti. Tooftaani beektaa oma akkasiitiin garaa laaffattee yoo nuuf gartee taana laaffattee irra gaariidha. Isaan mallee sumaatu harkaa qaba jeetii yaada. Akkuma kee jira. Namni kun osoo hasin jaalanne ta'e dhalaan dachii tana guutuudha. Maaliif deemee dhalaa sana hin fuudhin? Suma jaalataaf hanga irraa taa'ee wallaahi dhugaa dubbachuudhaaf. Ati amma kumaan qabduuf malee naafin hojii jirraami har'a maal gaafata har'a eessa jirti maal keessa jirti akkam gooti jee nu gaafata wanni inni jibbu maali beektaa waan ati namarratti gocha ati namarratti dalagaa jirtu kana. Samba goma isaan na godhani malee yoo min takka lafaa kee namatti kennu. Mi eenyuun Yuusufii qabana dhufee natti mana imaama wallollaan akka imaama takka na gooti jetti Abdullaani akka dhufee mana na tum. Liinaan ta'a. Hangga rana jutana linan memang lihat cedera me nama naga tu kami itu kamen ready jechuun dhugaadha Muhammad sasitti immoo ta'u gora qaba maaliif silaa jaartee ofii abbummaatu tumata namni dafee manatti hin tumuufi kanammoo inni illee ni sirreeffata abbaan fedhee wanti gora namni gisee aaree beekta waan godhu hin beeku. Mee yoom takka liina Abdallaa waloo loonii takka eenyuun liina dhufee manatti
Anu mau anak tuh sana bener abdul. Amna mereka mana tuh pengen tuh mujurani. Kawan intinya sana tiati. Wanti atis irratti dhaadataa turte beektaa waan ati dhaadataa turteefi yoon akkan isaan godhuu baadde yoon akkasiin godhuu baadde jettee waan dhaadataa turteef saniif si dhufanii si tumuu mala. Sanaan hin beeku garuu ta'emmoo garuu tasaanii jettee dhimmi guddaan bakki maddi gartee lola kana hunda raabse guddaan sheefi maamma jittuudha. Jittuu tana yoo qabbaneessite kun hundinuu ni hafa. Deebitee immoo yoo dandeesse maamma gorfachuu dandeessa. Mamu gorsa nama daga. Anis sin gargaara ni gorsaan illee itti hima. San durallee beektaa asiin na jalaa dide si fudhachuu dide malee maama yoo si danda'amte anjee yoo si danda'amte itti himi gorsi naanjee jira. Suma dadhabee karaa suma kadhadhee akkas godhu malee. Gaafa kaan shaayitti summii gootee achiin balaan achirraa dhoote kunoo hanga arraatii ta'e danda'abanne. Anggarraa itti jidde jechuudha. Shaayiin gaafa sanatti dhaabdee akkasitti summiitti gootee deemte silaa gaafa sanaaf inni illee waliin galaafatamne turre. Hatta daawwattoonni illee leella wajji walii galtaniiti akkana gootan hanga naan jedhanii shakkan takkatti. Maaliif dursitee inni kamitti dhugee ati dhuguu dhabdee shakkii guddaa keessa galan. Ani waa dhuguuf waa nyaatu keessatti nama dura harkaan kaa'u sun amala hayya waan ta'eef. Kanaaf kanaan achirraa ka'ee hanga irraatti deemu jira. Wanni kun beeka waan daqiiqaa lamaa sadii keessatti qabbanaa'u qabuutu baatii lama sadii hanga amataatti deemu jira jechuudha. Kana immoo waan xiqqishe waan muraasaatu jecha muraasaatu qabbaneessa. Kun amma suma qofarraa bahuutu barbaachisa malee manguddoon gartee biyyarraa yaaman gartee gandarraa yaaman sun hin barbaachisu. Uummati murteessuu dandeessa. Uummati dandeessa waan ta'eef. Galan amma Muhammadinis inshallah ni araaramtanii walitti jechaadha. Ati amma wanta waa takkan haala seenuun barbaada. Akka waan gartee siirii fi summii fi gartee wanta balfa wasaqa akkasuma gartee wanta nama miidhan hunda kanarraa akka gartee harka keessaa haafattu akka dhiistu. Asturaan ibbasii dalliidhaan dabarsisee mi'a. Sangayo ini nanti pernah tuh atau maafin negara nama Quran istilahnya kerja jiraachuun hin fedha maafi gosa nanti tuh maafin nama God. Halas. Hanga muduraa sirrii takkaana nama God irra dhageessanii. Dhageenya uno amma sirratti agarree sanuu lakkumaan hammachaa akka waan gartee jinniin kana dhibe jinniin si bitaa ture moo jinniin nuti nagarre taatee agartu. Anummaa ammataan kiyyaa'u nama dhalaa karaa deemu hunda si jee dura fiigaa ture. Nai sudah kan saja. Jinni mana? Maaf ninji lega, najib tidak. Ni beda warna kau tu. Sigale? Hana amma tana. Sanhunda amma ati. Iji. Berapa tadi? Gara jirenya negati. Debu daf. Wanta hana kaisa harga bulat. Harga bawah tu hana kaisa. Hana kaisa harga bawah tu ti. Gara jirenya hana gati jen. Boleh kala? Wada nanya temi. Kalas. Daawwattoota keenya leellooni waada naasittiin jirti akka ganaa gartee waan kanatti hin deebine akkasuma walaagalaa gartee siirii fi summii garagaraa namatti godhuu akkasuma nama qixaatu nama miidhuu kana hunda keessaa harka baafadde gara jireenya nagaatti deebi'uudhaaf waada seenee jiraanaa jettee jirti. Kanaafuu amma leello daawwattoonni sin amanu kanarratti akkamitti amansiisa? Akka itti amansiistu ittuma deebi'uudhaaf bu'uuraalee maalii sin amananii? Hin amaninaa namitti uummata nan amaninaa hin jaane bara. Akka amma teessoo kana nama nagaa fakkaatee teessee hogguu qaatee asii haatee deemte ibidda mana si qabsiifti hin amaninaadha. Akkasumaan immoo biran taa'inaa irraa fagaadhaa tattaa. Already ditakkaana nama tuttuna agartanii Maammadi wajjin kaniin fiigoo takkaan dalagee nama toora baatii shaniin akka naaf maamma wal dhufnee odoo bilaan godhan takka odoon isaa fiigoo hin dalaginiin baatii shan guutuu ta'e. Tamaam achi boodas isumaatu na cinqaa isumaatu maal na godhaa san marratti anis leena waan nuti Abdalla gootu sanatti mii jee malee
ati tura takka waan siidii naa gootu naa geessaniisi. Dhageenya bakka ati raafittee na dhibee hor. Hanga irraatti illee. Guyyaa duraa liinaa nagarsiifteetiin fide. Achitti maammati godhe. Malee eegas booda bikka bareetiin fidee Yusuf cufa godhee makan ola godhan cufa fide malee achi dura naa taa'aa takka fidde nagartani. Nagar. Duuba. Laallu beektaa gaariin ati hojjette yoo ati duutellee gaarummaa keessaniin si yaadata ilmi namaa. Hamtuun ati hojjette immoo yoo ati duutellee hammeenya keessaniin si abaaraan jechuudha. Gaafa qabri jirtus abaarsa namaa achirra sibbu. Taloon liinaan na godhe. Ati karaa kana duraan liinaadhaan das barsiiste. Isin na barsiise. Dhaguun qabu amma ati inshaallah ni fayyada. Ani amma barsiisuma tanaatu dhiiroo jinni seentee akkanatti hammaati moo maali jee sodaachaa ture yoo beektaa. Waan sodaattan nama akka keessaniiti. Amma fayyadame. Duraanii gara rakkoo jira sareetii maal haasawite san na rakkoo jira duraan. Lakki sanii miti. Akkasii ijoo akka waan jinni seeteetti bar hammaattee yoonni taa turte jira amma beektaa egaa eega waa tanaa seente waan fedhe si gaafachuu hin danda'a. Kanaafis si jechuu barbaadate. Kanaafuu ati inshaallah tana booda ittiin deebini gara jireenya hangee nagaatti. Daawwattoota keenyas dhiifama gaafadhuusuma. Daawwattoota keenya dhiifama ganaa wanni dabartee ganaatti hin deebi'u. Isinillee du'aa naa godhaayaa namni kun namni hin dogoggorren jiru dogoggoraniis dogoggora kiyyaas ofirratti hin beeka kan hunda kana godhe liinaadha. Saniifuu an ganaa dogoggora kiyya ifirra beeke waan ta'eef jecha an garuu gara kanaan naafillee wanni kun haraamii ittillee hin deebi'u gara waa nama godhinsaa kanaan garuu fuuldura kiyyaaf liina harkaan ta'us gochaan ta'us irraa hin kafaldhata liina waamee kana gosottee gochaan namarratti raawwan irra raawwattee anammoo taniin nama godhe hunda dhiifama ni hin gaafadha maammata irraa kaasee hunda isaanii ni hin gaafadha. Saniifuu liinaa bichaa ammoo asirra dhiifama hin gaafadhu isii arganii irraa kafalachuu ta'a isin dalaaka xiyyaati mana isii kanatti naqixaatu jirti asii gabbee guyyaa naaf isin ala wal garre dhiisumtaa irraa hin kafalachuu ta'a. Gocha dogongoraa hunda arabumaaf jecha irra dabree hasibiidallee. Akkasii waan isin nagoota irra hin dabruuf. Taliinaa irra hin dabruuf dhala akka xiyyaati garuu yeroo dhiiraa kaniin itti balleesse asumaaniin dhiifama gaafadha kaniin itti adulee dhaqeetiin dhiifama gaafadha. Liinaallee amma gatteessee akka kanatti reessaa qulqulleeffannee beektaa? Isillee gatteessee guyyaa tokko rabbije reessaa qulqulleessuun dirqama. Ati taasiitiif illee rakkatini inshaallah bakka nuti jirutti bakka Yusuf jirutti Abdullaan jirutti ani jirutti wanni si jinku wanni si dhiphisu hin jiru waan ta'eef hunda isaaniitu akka gartee isaanis dhiifama sii godhan asumaan sii gaafadha. Kanaafuu inshaallah daawwattoota keenya viidiyoo gaariidhaan hanga walitti deebinu nagaan nu turaa isin jenna.